Ana malee ana gabbarri yaadannoo kiyyaaf gabbarriin jedhu an akkas hin jedhu afaan oromoo sirrii akkana sirrii qocaatti dubbisaa dhaggeeffadhu gartee ani anumaatu Allahaadha dhugaan gabbaramaan hin jiru ana malee hin jiru dhugaan gabbaramaan malee ana gabbari waaqessi worship mi jechuun gabbari jechuun yaadannoo kiyyaaf waaqa jechaan jiru dhaggeeffadhu kiyyaa dhaggeeffadhu salaata seeraan salaati mee Allahan eessatti ani Allahadha waaqaf hin jedhette miti ana malee Allahan hin jiru dhugaan gabbaramaanis ana jedha kallattiin sii fide moo siif hin finne Allah waaqayyoodha kan jedhu barbaade kallattiidhaan aboo Allah waaq maal jechuu jira kuno ani anumaatu Allahadha okay jijjiir Allah kana feetu jijjiiradhu afaan oromootti hin waaqa waan jijjiira Google ni qabda Google ni qaba bar Allah waaqayyoodha moo waaqayyo miti jecha kunooti afaan oromoo siin galu gurba Google kee baasi feetu Allah jechuu maal jedhe okay waan siin na dhaggeeffadhu abdii maal jette gogoyduu ente gogoyduu rabbi lafa de sandeeme sallalla sun kaltaati ragaa gaafatamtan deestanii ragaa gaafatamte keetech deebi dirqi osoo keetun fixan dhufte achi waan mee Yesuus Kiristoos okay naaga Yesuus Kiristoos kallattiin ani waaqa jedhe moo ani nama jedhe sakkituma sana naakan Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko wajjin dubbisnu ma waan sin jedhe Yesuus Kiristoos ani wangeerratti kallattiidhaan waaqa jedhe moo ani nama jedheen sin jedhe Yesuus Kiristoos ani gooftaadha jedheera ani kasin hin jenne Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhe moo ani nama jedhe kallattiidhaan Abu Muaz atille ana fille gabbi kon deebimne kanaaf sin jedhe bar Allahanis waaqa ani ofin jedhe direct waaqa jenne amane indirect da bar kanatti waaqa dhaggeeffadhu sanfeetu waan jedhi garte Yesuus wangeela irratti kallattiin kan caafame ani waaqa keessani jedhe moo ani nama jedhe ani waaqa da jedhe siin baasa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa kora sii dubbisa ani waaqa jedhe okay baasi Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofuma isaayyuu waaqayyo ture jedha eenyu sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo Yesuus Kiristoos waa Yesuus Kiristoos okay eenyu jechuu jira kana bartuu gooftaa Yesuus eenyu jechuu jira Yesuus dubbachuu jira moo qaama biraa dubbachuu jira kana Yohaannis dubbataara Yesuus miti mi Abba ergicha barreesse Yesuus miti mi Yesuus miti garuu Yesuus miti thank you yes Yesuus narratti haasoo jirtaan see okay nin banaa qoy waa Yesuus madha okay sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture kan jedhe Yesuus moo Yohaannis tuma dhiisi moo Yohaannis maa jedhu Yohaannis Yesuus hin jennee mi Afura qulqulluun geggeeffamee akan barbaade Yesuus hin jennee miti jedhe boo dubbii kana Yohaannis jedhee mi Sagalee waaqayyoodha eno waaqayyotu bakka waaqayyo biraa dhufe sagalichi Samuel ko akkas hin jenne bar sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture kan jedhe Yesuus moo Yohaannis jedhe okay Yohaannis jechuu jira dubbii Yohaannis ittiin fufa dhaggeeffadhu sagalichi waaqayyo bira ture Yohaannis tumaatu jedha sagalichi ofiisaa waaqayyo ture sagalichi eenyu Yesuus Kiristoos eenyu akkas jedhe Yohaannis Yesuus hin jenne ka meessatti jedhe sagalichi Yesuus kan jedhu mee lakkoofsa 10 irratti sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu buufate Yesuus Kiristoos guyyuma tokko ani sagaleedha jedhee beeka Quraaniyyu afura allaati jedha bar aboosan siin hin jenne bar waan gizeen je Quraanatti hin ceen wangeela keessa dura jira Quraanatti hin amantu ani wangeela keetti hin amanu wangeela keessa gaafachuu jira wangeela kee kalees arraas borus hin amanu Quraana keetti hin amantu Quraana kee dhiisi wangeela kan kee siin gaafadhe wangeela keetirra ani Quraana irra na gaafadhu waan kanatti amantaan jedhi sin laallatu ati ittiin amantu dhiisi Quraanan seenin wangeela tu kristaanin amanu Yesuus Kiristoos waan itti amantuu fi barraan kanaan si deebisu Quraana kiyyara naaf itti amana udaan nyaadhu naan je Quraana kiyyara nyaadha waan siin jedheeni waan si gaafachuu jiru Yesuus Kiristoos ani sagale jedhee beeka Quraaniyyu afura allaati jedha bar Quraanatti biraa mini afaan Oromoo si gaafadhe gizee dadhabdee miliquu gamana ittiin ceen waan siin jedhe Yesuus barsiisaan kan kee gooftaan kan kee waaqayyoon kan kee Yesuus ani sagaleedhaan ture jedhee beeka kuno macaafni qulqulluun jechaara mee eessatti Yesuus jedhe Yohaannis jedhe naan jechuu jirta Yohaannis jedhe maarree
Yohaannis waan jedhe siin jedhe Yesuus yaa dubbatu inni Yesuus Kiristoos biyya lafaarra Yesuus barsiisaa ture moo barsiisaan turre? Barsiisaa tureera. Okay, barsiisa isaa keessa ani sagaleen ture yaa bartoota koo jedhee beeka? Hin beeku yaa Saamu'eel koo hin beeku hin jenne. Waggaa 3 fi maal kan barsiise Yesuus guyyuma tokko ani sagaleen ture hin jedhu. Gara boontochi dabarsaa boonto shaadaa qabsiifna. Ai rakkanne. Okay. Boonto. Rabbi si fidirra. Jirtu? Indagama? Indagama. Okay, tole. Yani boonto shaadaan qabadhaa jette. Akkasuma dubbiin? Akkasuma. Garee shaadaa si dirqee? Garee namni si dirqee jira? Miti. Okay, fadha keetiini? Namni birrii si kenne hoo? Amantu. Taai, sheer goona? Amantu. Okay, dhiira barbaada dhuftee jedhan. Garee shaadaa keessaa namni ati itti heerumuu dhuftee jira? Ustaaza asirratti bal'ina godheen dubbachuu fedha. Okay. Namoonni baay'een dhiiraaf deemtee namna jechaa jiru. Ani dhiiraaf hin fayyoon ta'e tokkoffaa gubbaatti dhiiraaf hin fayyoon ta'e lammaffaa gubbaatti immoo viidiyoo kootu ala jiraatee dhufe yoon ta'e sadaffaa gubbaatti immoo nama wajjin sagalee wajjin haasa'een isaaf jedhee dhufe yoon ta'e kanaan warroonni akkas jiran guyyaa qiyaamatiin isaan qabechaadha. Kiristaanas ta'ee Islaamaa lakkoofsa tokko barreeffatanii anaa jedhan jechuudha. Mudaan kun ala na jira yoon ta'e mudaan tokko hin qaba yoon ta'e lakkoofsa tokko barreeffatanii seenanii yaa himan. Kanuma dubbiin. Alhamdulillah. Mee maaltu yoo murte maaltu sababa sii ta'ee Islaamummaa tanaan fudhadhetteerra? Okay, wanni sababa naaf ta'e ani amantii beentatti kanan seene tureera garuu hagan ture san keessatti wanti ni baradhee maal ta'e hin jiru. Yaa kitaaba nan dubbisaa charchii nan deemannaa isaan asitti immoo olaaniidhaan namni baradhaa jennaan namni na barsiisuu hin dhabame an kanarraa ofii kiyyaa'uun dubbisu immoo Yesuus waaqummaa Yesuus nan dhabe qulqulluu jechaadha. Kan waaqayyoon waaqessu waaqa tokkicha waaqessu immoo isinidha. Kanaaf jecha jedheen waaqayyoon tokkicha waaqessu naaf fayyadeen dhufe. Tole Yesuus akka wangeelarraa wangeeluma keetira Yesuus akka waaqa qabu Yesuus akka inni nama ta'e ani nama jedhu argite? Argeera inni. Yesuus bakkuma takka ani waaqa keessa ina waaqa isaa kan jedhu barsiisonni taatus ija keetiin taatus namni si argisee jiru? Maalitti durna deebi? Wangeelarraa guutuu wangeelarraa Yesuus Kiristoos ani waaqa keessanii akkuma ani waaqa jedhu sana kallattiidhaan ija kan kee waaqayyoon ija lamaan sii kenne kanaan kunoo Yesuus ani waaqa kan jedhu ija teetiin donqa dubbisteerra argite akkasuma obbolowwan kan kee amantaa walitti qabdan Yesuus waaqa kan jedhu afaaniin dubbachuu malee kunoo Yesuus ani waaqa kan jedhu si argisiisanii beeku? Hin argineesi nan argisiisnesi waaqayyotu waan hunda Yesuusidhaan uume. Yesuusidhaan uume jedha malee Yesuus uumadhaan jedhu anillee gilee baay'ee akkasitaan fudhachaa ture Yesuus uumadhaan jechaa ture garuu Yesuusin uumame wanti hundi kanaaf kan isa danaa jechaadha. Maashaallah. Tole aboonni teenya gara shaadaa deemna shaadaa jechuun dhugabuu waaqayyoon tokko akka ta'e tokkichi san akka ijaan hin mul'anne akka hin duune tokkichi san Abrahaamis, Musees, Salomoonis, Muhammadis ergamoota hunda kan erge waaqni tokko ta'uu sii galee Sillaaseen kun hanqacha Sillaasee waan jedhamu kun takkaa sii galee Sillaasee waan jedhamu argitee beektu sadeen waaqa tokko kan jedhu kan argitee beektu. Sadeen waaqa tokko isaan walitti daddabalan malee sadeen waan tokko sadii waan tokko kan jedhan jiru macaafa qulqulluudha hafuurri jira ilmi jira abbaan jira kan walitti dabalee isaan malee macaafa qulqulluudhaatti walitti dabalamee hin jiru. Maashaallah. Tole rabbi si laaffise galanni isaaf dirqamni nuti nurra jiru waluma barsiisu wal dhaqqabsiisu malee yaani amma dhibbarraa dhibbatti wangeelli gartee Yesuus gartee namummaa isaa ergamummaa isaa waaqa tokko qofa akka waaqessan akka labsuu akka lallabuu sii galee. Tole Yesuus Kiristoos nama ta'uu sii galee? Yes. Ilma Maariyaam ta'uu isaa ta'uu sii galee? No.
akka waaqayyo tokkichaaf jilbiifatu akka waaqayyoon waaqessu akka gara waaqayyo tokkicha saniitti yaamu Yesuus Kiristoos siif galee akka gartee iddoon jireenyaa san mana abbaa ta'e mana isaa kan ta'in iddoon san akka gartee qophaa'u gartee kan warra gartee isatti amane rabbii tokkichatti amane Yesuus ergamaa ta'e amane si galee tole inshallah gara shaadaa deemna nin beeyta shaadaa sulaawi dhuga boo jechuu quba kee tokkicha ol qabadhu inshallah na jalaa jetta ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa xumuraa ta'uu isaa dhugaan baha Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyaam garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee baradhee arraba kiyyaan dubbadheera yaa rabbi islaamummaa irra na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi jireenya bara baraa nabiyyoota hunda waliin naa kan Masha Allah booni hanqanuma rabbiin galanni haa ta'u Yesuus isin ganne alhamdulillah itti amanna gartee arra itti amante Yesuus ilma Maariyaam qulqulluu kabajamaa kan ajjee gartee namni durriyyeen hin tumne gartee kan rabbiin jaalatee biyya lafaatitti saba Israa'el akka gara waaqayyo tokkichaa yaaman erge gartee Muusetti illee arra amanta Abrahaamitti illee Muhammaditti illee gartee Yesuus Kiristoositti illee hin ganne yoo Yesuusitti amanne islaama ta'uu namni hin danda'u baga rabbiin gara islaamummaa kan namni sin dirqin fadha keetiin dubbistee chaalenjii gootee gaafattee baga rabbiin gamana si fidee maatii ta'e keessa si haa jiraachisu waa hedduu si mudata galgala kanarra gareen tokko si deeggarti gareen tokko si faalleessiti gareen takka si eebbifti gareen takka si abaarti gareen takka maqaa si balleessiti gareen takka maqaa kee qulqulluu dhaabbatti keeysaan dhufanii si arrabsan ati maal sin dhiisan waan kana hanqa namni lubbuu namaa uffannisu takka namarratti uummanni gartee koomentiidhaan nama godhan yoo dubbii namaa kan dhaggeeffattu taate gartee jiraachuufu gartee lubbuu jajjabdu barachuu dhiisi kanaaf akkuma barachaa jirtutti baradhu gartee maatii teetis waan beeytu barsiisi maatii tanteetis gartee siin loluu mala gartee tolatti ol yaadhaaf ebbaa kenke haati gartee haati yaadha siif hin taatu kabaja haadha teetii qabdi akkuma haadha tiyyaatitti harmee jettee kabaja malee abbaan keessanuma obboleessi keetii sanuma nuti obbolowwan amantii sii taana gartee kanaaf jabeedhu harmeen te hanqa Yesuusin waaqessin hin jennetti hin ajajamtuuf waaqa gartee tokkichaarraa fi baratte kanaadhaaf ebbaa kee barsiisu atuu xiqqoon tunuu gartee sii galuu diddee chaalenjii gootee dubbistee te haadhaaf ebbaan keenya warri wangeelaa fi quraan dubbisne amanuun isaaniin jabaatti gara islaamummaatitti isaanis afeeri fireewwattan keetii hiriyoota kee kan siin lolus irratti obsu namni qabrii namaa wajjin seenu booni hanqa fiqiris kama qaabir jedhe maarinu gaafati duutee abbaa manaa suma gad darbee si awwaalee tan biraati wajji manatti ol deebi'aa jechuudha atilleen akkasuma jechuudha kanaaf baradhu arruma seentee islaamummaa waa hunda barachuu dandeessu suuta adeemsa guyyaa keessaa namni arruma herumee ilmoo gartee borumti ilmoo hin dhalu yookaan hin da'u gartee namni arruma bara barumsaa seenee boru guyyaa eebba kiyyaatiin jedhu adeemsa keessa namni daa'imni arruma dhalatee nyaata nyaatu waa obaasan harma ho'a malee gartee
akkasi namni aroo miilaan hin deemu kee suuta adeemsa keessa inshallah suuta namaa galti nuti ke islaamummaa keessa jirus barachaatu mi jira namni barumsa xumuru hin jiru jechuu Yesuusis waaqarraa barate nabi Muhammadis waaqarraa barate Abrahaamis waaqarraa barate Museenis waaqarraa barate hundi isaanii karaa waaqayyoo tokkichaa yaamu turan Museenis an ergamaa keessan yaa saba kan koo waaqayyoolii tolfama waan isin fayyenne waan harkaan boccan dhiisaa jedhan garte akkasuma Yesuus Kiristoosinen yaa saba kiyya waaqa tokkichuma qofaatu waaqa dhugaati isa tokkichuma sana waaqeessa ilma namaasin waaqeessin hadiisaa jedhan garte Phaawulos garte Roomee keessatti takka 22 yoo dubbistan ulfina waaqayyoo otuma beekanii jedhe garte isan duune sana nama du'utti jijjiiran jedhe Ligalle waaqayyo duwwaatu hinduuni beeyta anaafeeti hinduuna guyyaa tokko warra gartee nagaan boqotu rabbi nu taasisu jabaadhu hin baratte inshallah dubartii siigoona eenyu Yusraan hin jirti hin barattee dhuftee lallabde inshallah taala sa boonuma sanii tanuma kiristaanummaa keessaa gaafa gartee gara islaamummaa gartee challenge go isuma sanii akkana barattee barsiisu jedhan gartee rabbi si haa godhu jabaadhu yoo kaayyoo qabaatte galma geessa yoo kaayyoo hin qabaatin wata kecho TikTok irratti oli gaddu yoo deemu taate bu'aan qabdu asitti barsiisaa barana sheekootti warra irraa baranu qabna atis garee barumsaa keessa baratte daqiiqaa takka taatu namni as dhufee taa'ee waan dhaggeeffata barumsa irratti hojii keetti irratti fuulleeffadhuun siin jira inshallah booni galgala kanarraa dhiqattee qulqulleeffattee akka itti sagaddus Yusraan inshallah yoo jiraatte abshir ijoollee musliimaa baay'ee isaan gaddisiisee ganama takka rabbiinu si irra dabre waa takka ijoollee abshir rabbi no difama si gore islaamummaan waan asiin dura dabarte hunda namarraa hayti inshallah abdii faloo godhi abdii musaatiif kanni Yusraafa telefoona kanne warra garee ijoollee si barsiiftu siif goona jabaadhu hin badin asirraa isi akkas inshallah taala maqaa kee guyyaa dandeessetti boonii abbaa kan keetitti biyya teetitti jijjiirratta tole inshallah taala akkasi okay ayye jabaadhu akkasi abdiidhaaf kan lakkoofsa kee naafis ergi garee keessa si galcha alhamdulillah akkasi Saamu'eel osoo si lallabu wartiin akkana rabbii tokkichatti amanti kuno Saamu'eel alhamdulillah akkana ga deebin alhamdulillah waaqayyo tokkichaaf masakamuu diddeeti waan jedhu Yesuus Kiristoos silaawu ani waaqaan waaqessa kan jedhan jiru dhabne seera waan irra jirra miti Yohaannis takka irra jirra mee Yesuus eessatti ani waaqa kan jedhu sana waliin laalla goobasii kiyya rabbi nu alaafisu okay sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture Yesuus way ani sagaleedhaan jenne takka san irratti dhaamne Yesuus guyyuma tokko ani sagaleedhaan ture ani sagaleedhaa yaa saba Yohaannisin jedhee beeka Eshi macamne qulqulluni Abu Muaz waa'ee Yesuus Kiristoosin dubbata Wangeelaanis Yohaannis kun Yesuus Kiristoos bira waa'ee seexaanaallee hin dubbata waa'ee namaallee hin dubbata hunda hin dubbata iddoo kanatti garuu waa'ee Yesuus Kiristoosin dubbata Yohaannis dubbate beekee Yohaannis dubbataa jira garuu asirratti deebii akkasii ta'uu fi gara quraanaatti sin deebisa jechuun ana caala waan beektuuf waan hubatteefi ilmi Isaan afur Allaati inni jedhu quraanii maal jechuudha dubbii rabbiiti ta'e rabbiin jedhee dubbii rabbiitiin ta'e Yesuus dhiira ta'e jedheen rabbiin dhiira isa taasise Eski akkasitti hubatte ta'e jedheen ka dubbii rabbiiti amma fakkeenyaaf waan sin jedhu Yesuus maali sagalee waaqayyo sagalee jettuma sagalee jechuun maal jechuudha wangeela Oromiffaa sagalee jedhee malee qaal nabbaree jedha boo dubbiidha jecha Ingilifarratti is word jira amma Oromiffaa keessan kun dogoggora miti ay dogoggora min sagalee jechuun waan lama waliin rukkute jidduu ba'u walii gallee jechaa fi sagaleen tokko Amaariffaa ni beektaa okay qoy Amaariffaa ni beektaa Amaariffaa sagalee min maalat ነው afaan Amaaraatti yaa sagalee no yoo beekten sila ummata irratti ummannis dhaggeeffadhu sagalee min maalat ነው አንተና ፈለክ ድምጽ ነው ማለት ምንድነው ድምጽ አዎ እሺ ድምጽ ነው ሰገሌቹን ድምጽ ይዳሚ ድምጽ ይዳ ኦኬ ሰገሌ አስረት ኦኬ ሁን ሲሪዳት ድምጽ ሰገሌ ገርቴ ድምጽን ሰገሌዳ ኦኬ ቃሊ ነው ማልጀቹ አፋን ኦሮሞቴቲ ጀቻ ኦኬ ሃየ ኩን ሲሪዳ አማሰረቲ አማሪፋ መጻምኔ ማሪፋ ሲብረ ጅራ አይ አማሪፋን ቀበው ብራ Basilal okay Amaariffaan irratti eega kas taate Amaariffaan jech qaal nabbaree jedha
qaal nabbareedha. Sirrii miti kaa namni waan kanii ka sirrii miti kaa. No sirriidha amma dhaggeeffadhu bakka kamtu sirri. Okay kamtu sirri. Ka Ingiliffaa sirrii miti. No, afaan Ingiliffaa irratti was the word jecha jedha word jecha niin qaba kunuun bira jira jecha jedha sound hin jedhu sound ture hin jedhu voice ture hin jedhu balisa kanko hin jedhamu voice in gartee wantoota waa rukuttaa di voice sagalee maarree sagalee namaa jechuudha malee jecha ture jecha maal ta'e jedhu ta'a wanni godha ta'i jedhu sanin jechuun Yesuus Kiristoos ture jedha kuni dogoggora wangeela addunyaarra dogoggora keewwani tokkoffaan yoonni tokko wangeela Oromooti. Dhaggeeffadhu wangeelli dogoggoran qabu akkas taanaan quraanis dogoggoradha garuu no afaan Oromoo ammallee anuma shawwatu jirta matsaafni afaan Oromoo afaan Amaaraa dimsi jedhamoo qaal nabbaree jedha. Qaal nabbaree jedha akkaataa hiikaa qaba afaan naa hiiki okay amma namni afaan Oromoo hiikan jira kam hiikama okay sagalichi jalqaba ture naa hiika afaan Amaaraatti mi maalat no. Shaay gaaffii gootin deebi'a afurri Allah nama waaqadha. Dimsi abbo gaaffii gubbaan hin gaafatin kanarra jira kanarra galuu deemna. Ani jechuun si cunqunfadhu. Yesuus Kiristoos na dhageeffadhu deebii gubbaan hin gaafatin bakkuma Yesuus Kiristoos sirraa maxarashaa sirraa xumure kana booda Yesuus Kiristoos mee eessatti ani sagaleen ture jedhu naa kan. Macaafni qulqulluun waa'ee Yesuus Kiristoos dubbata abumaa si. Ani waa'ee sayxaanaatis ni dubbata waa'ee keetillee ni dubbata waa'ee jaldeessaa ni dubbata sayxaanni waa'ee Yesuusii miti. Waan dhaggeeffadhu waan si jedhe Yesuus Kiristoos Saamu'eel mee eessatti ani gartee sagaleen ture ani sagaleedha kan jedhu Yesuus. Isa kana daayirektii hin dubbanne gisirratti dubbiseera. Injirumi waan hin jirre nuti lalla injiru jedhi ka. Abu Muaz injiru miti ka jechaara bar waa'ee Waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e macaafni qulqulluun. Aboon san siin hin jenne hin fiddu ani wangeela irraa sii kannu Yesuus Kiristoos qaal baqaal ani nama jedha sii kannu. Qaal baqaal ani gooftaadha kan jedhillee hin jira bar. Kannuun siin jedhe gooftaa jechuun waaqa jechuu miti. Waaqa jechuudha. Gooftaa jechuun waaqa jechuu miti. Okay. Waaqa jechuudha. Okay. Abraham gooftaa jedhamee jira. Abraham gooftaa waaqa. Gooftaa isa nama gabbarsuudhaaf namni jedhudha inni. Eenyu jedhe? Isa namni nama gabbaruudhaaf. Okay. Haati mana Abraham Waaqayyo waaqessiti moo Abraham waaqessiti? Waaqayyoon waaqessiti malee. Maa duba gabbarti maal naan jettare waan hin taane. Afaan waan sin jedhe. Gaaffii kana qofa naa deebisa Abu Muaz. No gaaffii si deebisu jiru wangeeluma kee takka waan deebisu jirtu if shawwadu jirta. Ani naa deebisi wangeela kee taraan sin jechu jira. Ta Quraana kiyyatti amanta. Allah nama moo waaqadha deebii kana qofa naa deebisa. Hafuur Allah waan jedhamu hin jirtu. Hafuur Allah hin jiru. Hin jiru fida hafuur Allah kan jedhamu. Suuraa 19 dubbisi. Dubbisi hafuur Allah kan jedhu. Dubbisi shaayii Quraana bira hin jiru. Dubbisi waan jedhu. Injiru waan kasa jecha ta'i jedhuun Yesuus Kiristoos. Okay waan sin jedhu lafti tunii fi ifaan kun ta'i jecha sagalee dubbii Waaqayyootiin ta'e moo maaliin ta'e? Sagalee dubbii Waaqayyootiin ta'in. Kanaafuu jechiin tunii fi ifaan kunis waaqa moo waaqaa miti? No ta'iidha isaan. Ta'iidha Yesuus Kiristoos jecha sagalee Waaqayyooti moo sagalee Waaqayyootii miti? Sagalee Waaqayyooti Yesuus Kiristoos. Ifaan kun sagalee Waaqayyootiin ta'e moo sagalee Waaqayyoon taane? Isaan ta'idha. Ta'i jedhee Waaqayyo uume. Okay. Sagalee Waaqayyootiin ta'emi? No. Okay. Yesuus Kiristoos. Okay. Waaqayyoon ni dubbata moo dubbatu? Waaqayyo ni dubbata. Sagalee maal jettu ture Yesuus? Sagalee maal jettu ture? Dubbisan keessa sagalee maal jettu ture Yesuus? Yeroo jettu naan galle. Amma fakkeenyaaf akkanas jira sagalee amma fakkeenyaaf gammachuun jedha jechuun dubbiin dubbate kun sagalee dubbiin dubbate kun gammachuu takka magarsaa lama abiyyiin jedha waan adda addaan tubre Waaqayyo akkanuma dubbataa miti ta'ii eenyu sagalee hin dubbata dubbii maal jettuu foon uffatee Yesuus ta'e. Yesuus Kiristoos hafuura Allah Maariyaam keessa uffatee sin jedhe waan Allah fi jinni ta'e waan si jedhe sagalee maal jettuutu foon uffate Waaqayyoon sagalee hedduu dubbata. Waaqayyootuma ofuma isaatiidhaan mul'ate bar afuma isaatii akkasiin hin jenne afaan Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyootii mi akka ta'e mantutti sagalee maal jettuu foon uffatee nama foonii ta'e. Dhaggeeffadhu sagalee maal jettuu osoo hin taane ofuma isaanii Waaqayyoodhaaf nama fayyisuudhaaf cubbuu keessa nama fayyisuudhaaf Waaqayyoon dubbiin ittiin dheeressin sirraa gabaabsa yaa Saamu'eel koosu jaaladha waan si jedhe Waaqayyoon sagalee waa hedduu dubbata dubbii maal jettu sagalee maaltu nama foonii ta'e nu jidduutti argame sagalee maal jettu sagalee deem jettu malee sagalee Iyasuus jettu moo sagalee Maariyaam jettu moo sagalee maaltu gartee nama foonii ta'e
ifaan taane macaafarra hin jiru barreeffame.